Keessa illee shakkii abaatu nama danuutu bultiin diigamaa jira. Viidiyoo as ba'a. Bultii danuu diigamaa jira. Warra torba barreeffatu dhiira torbas naa galcha. Muubii assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam salaamataa bitee gurguraan jiru saatiin. Salaamataa bitee gurguraan. Maal? Hai. Salaamataa kan rabbiiti kana sal tokko salaamataa tamiti dhibbi keessa salaamataa jedhaan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamataa keessa hundaafuu waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Chaalenjii irra jira islaama kiristaanatu hin jedhin ol galaa. Giftii koo ati dhugumatti nama haqa warri abbaa manaa hin qabnes warri jaartii hin qabnes kottaa wal gala waada jamu maaliif hin baane viidiyoo waan jala jalaa turte jira. Jechuun waluma irratti bahudha moo isin maddee kanaadhaan bahudha ree? Baay'ee hundi kee viidiyoo tokko ijoollee kudhan lakkaafi. Isin maddee akaatu kaawwee achi kee anatu banataan tara taraa. Viidiyoo baate keessa viidiyoo baate. Tok, kurang lakain nanya di nabu sih, atau tahun kita betaran. Halo, pada. Dari mau ditanya nama nabu tak tok. Matu kaya mesti dibaca sih. Matu ira gue sinjir. Haradan bas kama. Jalbi. Hundi ke wakaf dah berbagi. Friendly kap dua kita kata. Hundi ke sa. Muubii wallahi am trending kamu muubii wallahi betul. Abang kesal pat diberi namanya teh. Dubartii nama goomsitee jiraatte nan laallatu viidiyoon keessa waraabamee deema la. Okay, rakkoo. Warra viidiyoon baane buusuudhaaf kudhan lakkaa qophaa walii modii tana. Tokko. Jamuu waa qabdi. Na amanaa jamuu waa qabdi. Sadi. Muubii. Koppii kaameera waa qabda na amani waa qabda. Tireendi qabda. Sheeritti godhaaraa dhufuu feni waaniin gaafadhuun qabaa fidee. Wanta tiga apa tujuh anak siga apa tah? Banyak. Video baik. Apa mantau hotel rumah? Kijib dua. Mana enggak apa dong kapan? Embasina koi. Koi embasina. Eshi. Money. Room. Okay, I come. I come. Okay. Gift ikut. Serang jam mana? Mucaa kana naa guddisa dubartii tokko naa guddisa dubara tokko naa guddisa dubara tokko naa wajjin guddisa intervii jammarreerra dubara tokko naa wajjin guddisa nagee hoolitanii naa hojjetaan jiru. Kijibaan lafa balleesse uummanni hin qabu tunni jedhu mucaan dhuftee waggaa sadii na nyaate naa qabi naan jette asirratti. Shamarran abbaa manaa keessanii bultiin barbaade adiigamu. Gowwomsa shamarran irratti deemaa dhaabachuu qaba waa jaallatiin. Shamarran abbaa manaa keessa eeggate tokko malee. Muubii wallahi laazim. Oi, miyuutii qabi. Intalli tokko maal goote abbaa manaa. Miyuutii qabadha. Wal caqacaku amma maal goote naa qoradhu tabii. Hosol jedhe lakan. Maal taatee fuulli kennaan dirqamaan hin ergamee dhufe. Maa. Ada mana kau tidak korata minan jette. Abba mana ke sani dufen korata mutanan. Share ti koda kottu gali korata mi mejida. Shakki na ana sini korata. Ada mana ke sani suama shakki na danin baina ana korata. Aye. Na gudisa mucakan. Ai mau ditara. Nama to kuna gudisa. Nama to kuna wajin gudisa. Ayye. Makaan keenya inni. Nuti lakaasiiti qat jadi dubbat makaan keenya inni. Maqaan koo ni kan TikTokii moo ni kan dhaloota? Maqaa abbaan manaa keetii yookiin birendiin keetii si beeku yookiin maatiin kee si beeku waraabamaa jira viidiyoon kun la. Sitti meera maqaan keenya inni. Maqaan kiyya Caaltuu Abbaa Waliin jedhama. Caaltuu Abbaa Waliin jedhama. Naannoo eessaati? Godina Jimmaa Naamaannaa Ganda Haroo. Ayye. Abbaa manaa qabdaa jaarsa qabdaa? Alhamdulillah. Ayye. Biyya kamiin jirta? Dubaay. Imaaraatii naannoo Ajumaan hin jiru. Ayye naannoo dhuma koo jirta. Eeshi. Jaarsi kee hoo? Jaarsi kiyyas biyyuma kana jira inni garuu sababii dalagaatiif magaalaa Dubaay jiranni. Ayye. Maqaa isaa waamiitii ekelee koo sin jaalladhaa
سنكابجا wanni anaaf si koo walirraan fageesse hojiidha malee jibbaa miti yoomiyyuu naa jiraadhu sirratti waan barbaadu ijaazaas bu'een beeku gara fuulduraattis fuudhaa eeyyamamaa miti jedhi of qulqulleesse. Hayyee maqaan abbaa manaa kiyyaa Kairuu Zaakir jedhama. Kairuu koo jaarsa koo. Yaa ilaahi mudii qabata hin godhu. Kabajamaa koo sin jaalladhaa bakka jirtutti nagaa naaf ta'e yoo as jala jiraattee seenaa ilaalaa jiraatte illee akiidinuma jira. Baay'een si jaalladha sin kabajaa. Sirrattis nama biraa jaalladhee hin beeku ammas immoo si bira dabarfadhee nama biraan jaalladhu amala qabeessa koo. Ajjeesu akka jaallattaa yoo waladni immoo jala jalaa jira ta'a innis akka inni dhufee nuu qoratamu akkana jedhu akabamu dhufe waame. Galatoomii rabba addaan baasanii dubartiin koo miskiina Kairuu haati manaa keetii kunoo bakka namni kumni tokko dhibbi lama jirutti kunoo akkasitti gulaalli an sharriidhaaf hin deemaan maaliif utuun akkana xabaa deemu intalli tokko gurbaan tokko dhufe an takkaa dubartii gowwoomsee hin beeku takkaas dubartii jaalladhee hin beeku naa labu shakla qabdiyyee dubartii gowwoomsee hin beeku. Dubartii jala beeku jedhe Dubaayii gara keessa Kairoon jira yeroo sana yaadatu ta'e hoggaa kana. An takkaa dubartii tokko laasee hin beeku jedhe. Waas nyaatee hin beektu birri nyaadhees hin beeku an takkaa dubartii aan jedhe. Huccuuf an deema jedhe. Dhufte kan mucaan nagalchi mubaarik rabbii jedhi nagalchi jette. Wayyoo jetti mucaan birrii kuma soddomii mee kana nyaatee amata mee kana nyaatee na qorqee siin fuudha naan jedhee jette. Jara kana qabsiisuu jechuudha. Eeshi. Galatoon obboleettii koo rabba addaan isin hin baasin lees goo gara fuulduraatti ija hamtuu sirraa ija dubartii hamtuu irraa siif qabu garuu akka feer ta'uuf ati akkasi of amantee dhufte dhiirri tokko fireendii kooti kan jedhe hin jiru kan si naalabu shaklak kan si qabe hin jiru dhufe jechuudha. Innis dhufee qoratamu dhiifamaa wajjin yoo danda'ame itti dawwaliin mana mubaarakitti akkana jedheen dhufe dhaqii jedhiin sababni tokko hin barbaachisu. Amaanaan moo shamarran yoo guyyaa lama keessa of jalaa na dhabdanii an sin hin bilookne abbaa manaa keessanii na bilookee gatii ta'eef bilookii keessa na barbaada. Shamarran yoo akka carraa wal dhabne abbaa manaa keessaniitu bilbila keessan fuudhee na bilookee waan ta'eef bilookii keessa na barbaada. Ayyee nama biraa naa guddisa nagaatti nama meeqa na bilookee boona dubartii meeqatu na bilooktii jirti tuun beekin kottu as ba'i haara koo kaameeraa taragi. Fuulli kee sirriitti mul'atu. As ba'i. Kaameeraa kee fuuldura isaa naa taragi yaada kun. Fuulli kee sirriitti mul'atu qaba qulqullaa'e. Amma mul'atu. Hin mul'ata. Maqaan kee eenyunni? Maqaa guutuu. Amma. Hin mul'ata maqaa kee guutuu himadhu. Maqaan kiyya Naafiidha. Naafii eenyuti? Naafii Yaasin. Naafii Yaasin. Dhalattuu naannoo kamiiti? Dhalattuu Arsii Bahaa Shirqa. Abbaa manaa qabdaa? Jaarsa qabdaa? Hin qaba yooma qabu kabajamuu qaba. Eessa jira? Ammaa fi Kanaadaa jira. Shamarran bareechaa dhaggeeffadhaa. Inni tokko jalajjaluu danda'a maqaa abbaatii wajjin nimsiisa kokkee qaba yoo akka carraa tokko jalajjane kakam gola qabadhaa la waraabadhaa viidiyoo kana kap gootanii fiddu natural raasee isin hindinaadha waa danuu deemaa jiraati shamarran keenya irrattis dhiira irrattis ishi Kaanaadaa jira ayyee wal argitaniittu qaamaan Wal argineerra. Okay erga Kaanaadaa deemee jimoo si biraa Kaanaadaa deeme. Laala biyyumatti gaa'ela ijaarrannee waggaa tokko wajjin turre. Kazaan Dubaayii kanas hojumaan dhufnee naannoo toora waggaa tokkoo fi ji'a. Bakka isi waggaa san lakkaa'in maqaa saawaa miti itti cabsi kan keeti halaala keeti tokkoon siis akkatti qabnaan ana si hojii gubeekaa himadhu abaluu koo jedhe kana booddee immoo gara fuulduraatti footoo baakiraawundii kaattu footoo kana booddee footoo kaattu yeroo dhiyoo keessa yeroo agartuu miidiyaan baname footoo kaattu jechuudha.
dudduba keessan yookiin anatu natti kennattanii dhiyaattu kana booddee. Himadhu adaba wanni kun qalbii isin ittiin fakkaatin abbaan manaa tokko kan nama torbaatu tun beekamin namni saddeet dhabee jiru nagaya himadhu maqaa isaa waamiti. Maqaan isaa Aliyyi jedhama. Aliyyi eenyu? Aliyyi Kadir. Ayyee Aliyyi koo maaloo faarsi meeqa maal akkamitti ibsitame? Hayye. Aliyyi koo mangistii koo abbaa manaa koo kabajamoo kaa jaalatamaa koo yoomillee hanga jiruun kiyya jiru siin boona abbaa ilma koo ka uf duraa waan jedhee ittiin si ibsuun qabu naaziraadhu jaalala kabajaan kiyya akkuma durii kabajaa jaalala sii qabaa bakkuma jirtutti nagaan jiraadhu. Jireenya jijjiiruu biyyaa baane waan ta'eef jijjiiramnee akka wal arginu abdii qaba. Bakkuma jirtutti nagaaf rahmata rabbii keessa naa jiraadhu gizee kamuusee abdadhaa sin jedha. Warra jaldeentanii gilbixiin galafattanu tokkoffaan gaalamoota warra nama yoo shamarran taatan ani maqaa keessa argaan jiru hojii keessa na jaamu warra abbaan manaa hin qabne sichittillee ituun hermunduutanudha. Abbaa manaa si faarsite dhageessanii abbaa manaa si faarsite yoo ani kanan jedhuan warri footoo qabdan inumaayyuu footoo maxxansaa nama yoo namni kumaatamaan hin salphatin ammu baarikii miti alana waraanamee du'uun koo du'uun barbaada garaana nyaatte midhaan wallaahi dhaazim isuma dhugumaa garaana nyaatte midhaan kun. Muubee dhugaa rabbii jechuun osoo miidiyaan guddaan biyya keessa beekeen termiina godhee iyyuu natti tola maaliif yoo namni akka laayyetti walitti hin dabalamu sii galee. Na tokko waa sirraa barataa tokko sitti kolfa gaafa hireen kun isa gahee bakka jira miree na alhamdulillah waa hundumaafuyyuu xaarii keenya nulachuu kan dur xaaree wal hawwinee jennee alhamdulillah bakka geenyee jirra inshallah kana caalaan bakka ga'ee gaafa biyyatti deebine akka miidiyaan guddaan qophii jaalalaa irratti akkan affeeramuun barbaada. Jirra giftii koo sitti maarrama agartuu miidiyaadhaaf kun sagantaa agartuu miidiyaa keessaa tokko akka namni waliin shawwanne akka abbaan manaa namaa kan nama biraan taane amman talli tokko ifaajjeeti eengadda eerpoortii kanatti dhiira tokko filatti. Gooddeenyaan si immoo mana keessa wajjin teessu karaa siitii wal bartee yeroo inni eerpoortii seenu dhattee jalaa fudhattee mana jaasaa jijjiirrattee achitti xuuxoo sitti dhossitee jechuudha. Mucaan isin birrii 450 baaftee fidde eerpoortii ababaa baattee achi bultee achi galtee gooddeenyaa fuutee badde.